dhuftee dursa maqaa kee irraa kana maqaan kee eenyu jedhama eessarraa dhuftee mee namoota dhaggeeffataniif eenyummaa kee ibsiif. Maatii kiyyaa Tashoomaan hin jedhani. Haa ta'u garuu Tashoomaan kun namummaa koo Oromummaa koo ibsuu waan dadhabeef itti yaadee otoo gara barnootaan dhufiin Tashoomaan hin jedhani. Gaafaan barnoota keessa ta'e eenyummaa koo baraa deemu Tashoomaa taa'ee maqaan kiyya ammaaf of gahaa jedhee naa waamucha. Of gahaa kan maqaan koo. Gaariidha. Mee ati mudannoo yeroo ijoollummaatti qabdu kana karaa YouTube kana akka dabarsituu barbaanneeti mudannoo baay'ee nama ajaa'ibu akka qabdu immoo odeeffadheen jira. Mee mudannoo kana jalqabaa kaasitii tokko lamaan nutti haasa'i. Egaa mudannoon kun sadarkaa ijoollummaatti kaasee hamma naqee sadarkaa kana gahuutti mudannoon adeemsa yeroo isaa eeggatee ni taasifama. Hiriyyaan kiyyaa maqaan isaa Ayyaanaa Barraa jedhama. Akka carraa naannoo keenyatti cidhatu taasifamee jira. Naannoo baadiyyaatti yeroo cidhi taasifamu galgala mushurraan kan ishiin galtu waan ta'eef gaheen ijoolleen qabdu guyyaa deemu osoo hin taane qe'ee eegdee horii galchitee waan jiru karra ciftee booda galgala sa'aatii mushurraan galtu mushurraa laaluu deemtee jechaadha. Wanti as keessatti hubatamu keessaa inni guddaa yoo jiraate garuu maatiin keenyatti deemanii dafanii deebi'uu waan hin dandeenyeef hiriyyaa keenya kana wajjin osoo irbaata nyaatiin gara mana cidhaa gad deemu. Akkaataan nuti yaadnee irbaata kana osoo nyaatiin deemne achi yoo deemne cidha jechuun bakka nyaataa bakka dhugaatii waan ta'e akka yaadnutti nyaata keenya ni arganna waan nu ni arganna jennee of amansiifnee osoo manaa waan barbaaddatiin gara mana sirnaa kana deemne jechaadha. Beekamtii addaas hin qabnu ijoolleedha. Achi dhannaa namni eessaa dhuftan nun jechuu didi. Deemsa keessa qoonqoon adeemsa nutti cimaa deemee dhagneetu namoo yoo namni kana sun hin jiru qoonqoon baay'ee nutti hammaate jechaadha. Yeroo isaa eeggatee mushurraan dhuftee ta'iin ta'u tokko ni jira gaa. Akkuma beekamtii isaatti akka aadaa naannoo keenya mushurraan tokko galgala erga achi gahamee booda wanti cheek ta'u jira. Yeroo sanatti jara lamaan walitti gallakkisanii namoonni iddoo taphaanii jira achi keessa taphataa jiru. Nuti waa'ee tapha namaa sammuu keenya keessaa hin qabu. Garbi malee beelofnee jirra waan ta'eef baay'ee nutti dhaga'amee jira. Ijaan maalaan barbaadanii warra sirban osoo hin taane warra taphatan osoo hin taane bakka midhaan jirtuun barbaadan. Waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Gaafa ija kiyya naannessee mana keessa lalallaalu baadiyyaatti akkaataan si ibsuu danda'u jiru lafarraa siree ol ijaaranii achi gubbaarra biddeen naqu. Bakki sireen sun itti ijaaramee biddeen gubbaa naqamu dhaabbata kiyyaa oli. Yeroo hin jedhu dhaabbata kiyyaa olidhaa jecha. Amma akkaataa kamiin midhaan kana fuudhee nyaachuu danda'a kan jedhuun taa'ee tilmaama gizee tikishaatiin sagalee isaa baasee kallattii garaagaraatiin sirba kana sirbu jechaadha. Namni yeroo sana taphatti biizii ta'eera qabamee jira waan ta'eef namoonni nyaatee nuti quufeera waan ta'eef wal baatee caffee akka ajaa'ibaa kan gaafa isaan sirban si hawwata. Ani garuu keessi koo waadamaadha waan ta'eef ani fi hiriyyaan kiyya kun siistema ittiin midhaan kana afaan keewwachuu dandeenye bichaadha yaadaa yeroo isaatti sanatti jechaadha. Yeroo kana yoo sana baadiyyaa ibsaan hin jiru. Akka magaalaa kana ibsaan hin jiru. Gaazii kan jedhamtu qorqoorroo irraa kan hojjetamtu kirrii keessa baasanii kurraazii ishiidhaan fayyadamu. Waaqayyoo na gargaare. Gizee sana akka ajaa'ibaa kan utaalanii sirbanii gaazichi gubbaarraa gizee dhaamsan akka ajaa'ibaa lafarraa meetira tokko ol kan ta'u waaqa tolu taale biddeen kana lama sadii kan taate walitti fuudhee gizee fuudhee hiriyaa kiyya bisuun ani xiqqoo ishii nan caala beekaa. Dheerinaanis ta'ee siistema kana qopheessuu irratti mucicha hiriyaa kiyya kan nan caala. Inni gama dhaabbatee nama ilaala. Gaafa kana fuula duukaa kaatee dhufee egaa amma waan baay'ee sin ajaa'ibu keessaa hin nyaannan nama nyaatti kan jedhu Oromoon. Akkasuma jechoota Oromoo kiyyaa baay'ee ni galateeffadha. Namni itti yaadee waan uffataa ta'eef gaafa midhaan kana fuudhee fooxaan jirti. Fooxaadhuma seeftii hin qabne kun jirti. Ishuma jala keewwadhee gadi bahee sissaaba jedhama. Mana jala jechuun dudduuba manaa yookiin sissaaba jennee waamne akka loqoda naannoo keenyaatti.
suuta jennee kaameraalee kaboota kana jala gallee midhaan kana afaan keewwanna jennee yeroo yaadnutti nuti quban qabnu sareen achi jalatti ilmaan nashii gubbaarra ciisaa jirti. Yoo nuti akkana gajjennee tootaanyu sareen ilmoo kiyya tuquu dhufan jettee waan yaadde anaa gadi taa'aa jiru sareen dhuftee mataa gubbaarratti na utaalte. Midhaan sanas hin nyaanne akka jirtu midhaan kee gallakkisee deeme kan dudduuba kiyya kana kan dudduuba saggoo kiyya kana saree duubaan dhuftee na ciniintee ani bakka baay'ee rifadhee sa'aatii sanallee rifaa turraa kan kee mataan kiyya na dhukkubsatee bakka mucaariyyaan kiyya kun yeroo sanatti dhaabachuu hin dandeenye na fuudhee too galee agabuu midhaanis hin nyaanne akkan hamma sana sa'aatii sanaa shaakallee too midhaan sana hatees achumatti sareen na gachisiiste. Mudannoo baay'ee ajaa'ibaati. Innaa mudannoo ajaa'ibaati kan bakka asii xiqqoo kasii dabalu yoo jiraate ani xiqqoo ijoollummaa kiyyatti kabiraa akaakayyuu kiyya bukkee sana jiru isaan ijoolleen qabani waan ta'eef kottu ganamallee manallee naa xaragaa ati na bira taa'inaan jettee na waamte lakka jarri damma qabu beektaa isaanii damma qabu guyyaa kee manatti dhiisanii waaqeffannaa achi deemanii hirriba kiyyaa ka'ee mana qulqulleessadhee gaafa mana keessa deemu bukkeen jirti. Amma ishiin kun gaafa lalaalaa jiru hin jiru nutti beekta akka ajaa'ibaa jiru. Waan gaarii garaatti baatti. Waan gaarii garaatti baatti jennaan ishii kaan bira darbee gaafa ishii bira ga'u bira darbuu dadhabe beekte gubbaan ishii maragamee jira buqqeedhaan maragamee jira afaan isaa duuchameera tokko maaf akkatti bareeddi lammaffaa immoo maaliif maragamtee jirti waan qabu sammuu keeyyatti na waqqafamte beekta gaafa buqqettii bira ga'u na bira ga'ee tananii kun immoo buqqifamtee ilaalamuu qabdi jeetan tilmaa beessa yoo sana suuta jedhee akka ishiin cabdetti na naannessee tumanii buqqicha gisee irraa fuudhu dammi kan jirbii fakkaatu kan akka jira otoo sodaan natti dhaga'amuun quba kiyya tokkicha akka kana godhee asiin gadee qabbasnaan akka ajaa'ibaa natti dhufu. Dhiisuudhaaf gaafa yaadu beekoo himmeeffachuu lama godhaa nan dura quba takka godhe sun quba lama godheen xiqqoo immoo bitti godhe amma diddee manatti mi'oofti wanti kun hin taane kaargan godhe beeluma bahuu qabadheetumani qubatti daddabaleetuma amma shanitti deemte akkasitti bakka damma dugda ishii kutee suuta hidhee akkuma isaan yaalan sunitti yaalee gaafa walitti qaqqadaadeetu deebisu jaartii midhaan shakkaniiru dhufanii mataa ishee tuqanii ilaallaan hin lallaafti kan duraa jabaateera kun hin lallaafu gaafa buqqistee ilaaltu bonyi isaa badeera kallattii barbaachisu kana booda suuta jettee baay'ee sinatti noliinee abbee kiyya waamtee waan akkasii kana yoo yaadu mucaan umurii kanaa qabee gara fuulduraatti yoo deeme amala bada waan ta'e rukutiiniiti gorsi jetteeni na waamanii na gorsanii egaa ishiin kun mudannoo ijoollummaa keessaa waan akka tasaa yaadadha. Ka ijoollummaa sottaan xumura. Ayyee galatoomii mudannoo hedduu akka qabdu sirraa dhageen jira. Kaampaasii keessatti illee waan si mudate baay'ee jira. Egaa kaampaasii dhaabaate illee hojii barbaadaa taate illee waan baay'ee si mudatee jira. Isa kana viidiyoo isa lammaffaa irratti waraabna. Ayyee guddaa naa galatoomi.